Lammaa Magarsaa arguutti hin jirru. Qoonqa isaa dhagayuutti hin jirru. Oromoon yoo Lammaa Magarsaan dhagayin waan dhukkubsattu fakkaatti. Jaalalaarraa akkanatti dhaabbolee teennata nutti dhufteef qabnu kana Lammaa Magarsaatu itti aana. Nu akkitti qabsoo keennee bira dabarre akka afur. Joohar Muhammad abbaa qeerroo ta'uun keennee bira dabarre. Qeerroon abbaa Lammaa ta'uun bira dabarre. Qeerroo dursa na fakkaatte qabsootti Lammaa Magarsaa dura. Maaliif dhagaa awwalatti waan darbuu jammarteef. Ka itti aanu sadaffaa Lammaan abbaa Abiyyiiti jenna. Abbaa Abiyyiiti jenna. Ajaa'iba Rabbiiti abbaaf ilma kana amma lama malee argutti hin jirru. Jooharii dhagaa darbadhaan namaan jedhuu fi qeerroo jalaa fuutee darbatte malee warri kun nurraa duuba jiran na fakkaatti. Maal duuban jiranii bakkuma jiranii tokkummaa irratti argutti hin jirru. Tokkummaa irratti argutti hin jirru. Waadaan walii galle dhaabbota kennaa waliin waadaan walii galle tokkummaa. Wal buusuu dhabu waliin deemu rakkoo jiru wal mari'achiisu waliin furmaata itti kennu. Mee wanni biraa haateetu Lammaa Magarsaa bakka inni jiru Joohartu abba'a. Nu haa himu bakka kaa'e. Abbaa qeerrooti jennee jirra bar Joohar. Qeerroon abbaa Lammaa jennee jirra. Nu haa himu bakka Lammaa Magarsaa jiru. Nu of amantiin qabnu amma hin sodaatte. Nu haa himu jedha. Kuni kana. Ka biraa ammoo dhaamsa sadii qaba. Dhaamsa bicha. Dhaamsi an qabu tokko ummata Oromoo kana. Qeerroo qarree ummata Oromootiif naamusa akka har'aa kana qabannee jeeqama osoon uumne osoon jeeqne ummata keenna jeequmsa osoon eeyne hin uumne guyyaa jiraa guyyaa san eeguu qabnaa jedhan.